Bakka jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoota Oobdii Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii galata Waaqayyoo nuti illee bakka jirrutti nagaa guddaa qabnaa. Aniif hojjetaa Wangeelaa Abrahaam sagantaa torbee kan hibboo gaa'ilaa jedhu qabannee isiniif dhiyaachuu keenya waan ta'eef bakka jirtanii seenaa sagaleen keenya isinitti dhaga'ama yoo ta'e nutti dhaga'ama jedhaatiin nuuf barreessaa. Akkasumas tajaajilli kun barumsi kun hiriyoota keessan akka qaqqabuu fi sheer godhaa. Faaruu tokko isin affeerree kaaneetu walitti deebina.
kabajamtoota hordoftoota Obdii Miidiyaa ammallee irra deebineen isiniin jennaa bakka jirtanitti nagaanii fi ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kuni sagantaa keenya torbee kan hibboo gaa'ilaati. Barumsa mata duree hibboo gaa'ilaa jedhu qabannee isiniif dhiyaachuun keenya ni yaadatama. Kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaa isaa waliin barannee kutaa sadaffaa irra geenye dhaabuun keenya ifaadha. Torbee darbee kallattiidhaan hojjetaa wangeelaa Abrahaam dhiyaatee fuulan isin tajaajiluudhaaf yaalii guddaa godhatu ture. Haa ta'u malee sababa konneekshiniitiin kallattiin dhufuu hin dandeenye karaa bilbilaatiin isiniif affeeree isin barsiisaatu ture. Hamma immoo Waaqayyo isa gargaaree deebi'ee dhufeera. Abrish baga nagaan dhufti. Baga nagaan dhufte Pastor. Tole egaa sagaleen keenya sirriitti akka isinitti dhaga'amu abdii guddaa qabna. Tajaajilli kun obboloota keessan baay'ee bira akka qaqqabu, barumsi kun obboloota keessan baay'ee bira akka ga'uu fi sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas Obdii Miidiyaa FB irratti laayik godhaa. YouTube keenya Obdii Miidiyaa subscribe godhaa. Tajaajila keenya guutuu yeroo hunda argadhaan jedha. Telegram irrattis Obdii Miidiyaa join godhaan. Gooftaan ulfina guddaa haa fudhatu gaa Waaqayyo nu gargaaree mata duree kanaan si waliin dabarsinuu feenerraa. Yeroo mata duree kana filannee qabannee gara keessanitti dhufnu yeroo ammaa kana keessatti gaaffiin karaa hedduun ka'aa waan jiruuf dhimma gaa'ilaa irratti obboloonni baay'een barumsa gaa'ilaa maaf nu barsiistanii mee barumsa gaa'ilaa nuuf kennaa gaaffii jedhu nuuf dhiyeessaa waan turaniif akkasumas karaa biraatiinis immoo gaa'illi kiristaanummaa qorama keessa yeroo itti galee keessa waan jirruufi amma haalli mijatee namoota qaaman waldaa keenya keessatti hirmaatan fuulan arginee isaan barsiisna malee jennee of daangessuun nutti hin jiraatnu hin turre. Hundumtuu qulqulloota qaama keenya obboloota afuurati lafa kamiyyuu haala kamiyyuu keessa kan jirtan barumsa gaa'ilaa barachuudhaaf hawwii fedhii otoo qabdanuu haalli isaa kan isiniif hin mijanne hamma ta'e tokko asiin akka argattanii fi barumsa guutuu yookaan barumsa bal'aa yeroo murteessaaf gabaabaa kanatti kennina amantaa jedhu hin qabnu. Garuu amma tokko hubannaa yoo isiniif uumne kaka'umsa yoo isin keessatti uumne qabxii ijoo yoo isiniif kaasne isin immoo itti fuftanii kitaabota garaagaraa dubbisuudhaan akkasumas gara waldota naannoo keessan jirutti yookaan waldaa miseensa taatanitti qabamtanitti siqattanii paastaroota qeesii hojjettoota wangeelaa manguddoota waldarraa barumsa gaanii argattu amantaa jedhu waan qabnuuf. Erga kana jenne kutaa lammaffaa torbee isiniin geenyerraa haa ta'u malee torbee guutummaan guututti qabxii qabannee dhufne hunda hin dubbanne haala mijataadhaan isinitti deebi'uudhaaf torbee darbe mata dureedhuma isinitti himne har'as itti fufnee irratti dubbanna. Mata dureen keenya xiqqaan hiriyaa gaa'ilaa akkamitti filachuu dandeenya qabxii jedhu irrattidha kan nuti dubbanne. Qabxii sadii kaasnee dubbanneerraa tokkoffaan qajeelfama Waaqayyoo biraa dhufu fudhachuu waan jedhu kaafnerraa. Lammaffaan bareedina alaa osoo hin taane bareedina keessoo irratti xiyyeeffachuu qabxii jedhu ilaallerraa. Sadaffaan jaalalli dhugaan jiraachuu isaa mirkaneeffachuu qabna qabxii jedhu torbee ilaalletu qabxiidhuma kana osoo hin goolamin addaan baane mee qabxii kanarratti hojjettaa wangeelaa Abrish waan xiqqoo kaasee yoo isin yaadachiise qabxiiwwan gurguddaa sadan kanarratti haayilaayitii isaa kaasuudhaan warri torbee hin jirres waan muraasa akka argattaniif isin yaadachiise. Ittaansinee immoo qabxii isa hin kaane kanarra ka'uu malu isiniif kaafna. Sana dura garuu hojjetaa wangeelaa Abrahaam tajaajila isaa karaa miidiyaalee hawaasaa kanarrattis tajaajilaa jira. Waldaa keessatti akkasumas sinodosii bakka bu'ee sinodosii naannoo Jimmaa irra jiru irratti biiroon isaanii naannoo Jimmaa jiru irratti barreessaa olaanaadha. Konfiraansii garaagaraa deemee tajaajiluudhaan leenjii garaagaraa kennuudhaan karaalee hedduunidha dhaloota kana hidhachiisaa kan jiru. Yeroo dhiyooti asitti immoo karaa miidiyaa hawaasaa irratti YouTube fi FB fi Telegram irratti innis akkasumas hojjettoonni Waaqayyoo waliin tajaajilan hojii gurguddaa hojjetaa jiru. Miidiyaan isaa maqaan isaa maal jedhama? Toorri inni ittiin tajaajilu maal jedhama? Akkamitti argachuu dandeenya? Warri jettan gaaffii isinitti ta'u introo keenya erga dhaggeeffataniin booda Abrish isarratti waa'ee
miidiyaa ittiin onlaayinii kanarratti tajaajilaa jiru yookaan adreesii isaatii fi waan tokko tokko ergeessin ibsee achumaan itti fufee qabxii torbee darbe kaasnee isin yaadachiisna walitti deebina. Tole Abrish itti fufnu. Baay'ee gaariidha Paaster Guddaa galatoomi jechuun barbaada. Egaa miidiyaa ani irratti tajaajilaa jiru Elgibor Miidiyaa jedhama. Elgibor Miidiyaan hojii wangeelaa warra wangeelaa isaan biraan geenye wangeela qaqqabsiisuu warra wangeela dhaga'an immoo duuka buutuu Kiristoos ta'anii akka isaan itti fufanii fi dhaloota kana hidhachiisuu irratti kan baay'ee xiyyeeffatudha. Keessumaa nuun xiyyeeffannaan gama keenyaan dargaggoota irratti kan xiyyeeffatedha. Egaa akkuma nuun beennu dargaggoota kana waa baay'eetu barbaada. Biyyi lafaa dargaggoota barbaada. Seexanni biyya lafaa dargaggoota barbaada. Foonnis dargaggoota barbaada. Waaqayyos dargaggoota barbaada. Sababa kanaaf filannoo sirrii filachuu akka isaan danda'an duuka buutuu Kiristoos isa sirrii ta'anii gooftaa wajjin akka isaan tarkaanfatanii fi kallattii itti agarsiisuudhaaf egaa miidiyaan kun kan inni hundaa'e hundumti keessan Elgibor Miidiyaa kan jedhu YouTube irraa hin argattu subscribe godhaa, share godhaa, comment godhaa. Wantoota achirratti gadhiifaman Telegiraamii irras Elgibor Miidiyaa jedhee ni jira. Facebook irras immoo Elgibor Miidiyaa kan jedhu Facebook page jira. Isas like gochuudhaanii hirmaattuu kana akkasiin taatan maaliifani kana dubbachuu barbaade Abrahaam Dhugaasaa kan jedhus Facebookiin jira. Achirrattis barumsii gadhiifaman jiru. Walumaa galatti chaalenjii dargaggoonni keessa jiran danuusaa bifa barreeffamaatiinis bifa viidiyoodhaanis achirratti gadhiisaa jirra. Caalaatti immoo bara kana keessa hojii gurguddaa hojjechuudhaaf karoora qabna. Kanaaf isa akkasiin achirraan hordoftan dhaamsa koo gamanumaa dhaamaa. Kitaaba waa'ee gaa'ilaa amma nuun irratti dubbannu hundee gaa'ilaa kan jedhu kitaabni barreeffamee jira. Gara fuulduraatti akkaataatti Paaster bira ga'u nan yaala. Paaster Bukkeedhaa akkaataatti argachuu dandeessanii namni jeessaa ergaa kitaaba baay'ee guddaa miti kitaaba giddu galeessadha garuu ergaa guddaa of keessaa qaba barumsa guddaa irraa barattu yaada pre-marriage, marriage fi post-marriage kan of keessatti qabattedha kitaabittiin xiqqaadha garuu ergaa guddaa akka isheen qabdu kanuma ergaa dabarsuu barbaade. Tole baay'ee gaariidha Abrish Waaqayyoo si haa eebbisu egaa hordoftoota keenya. Karaa tokkonis karaa biraatiinis carraa arganne hundumaan dhamaanee dhaloota kana qaqqabu waan nu keessa jiru dhaloota kanaan ga'uudhaaf gara miidiyaa hawaasaa kanarratti dhufne dhugaa dubbachuu fi karaalee garaa garaatiin wanti gochuu dandeenyu fi wanti nuti hirmaachuun qabnu itti gaafatamummaan kan maatii, kan waldaa, kan hawaasummaa fi kallattiiwwan garaa garaarraa nurra jira. Haa ta'u malee karaa tokko qofaan dhaloota kana oolchuun hin danda'amu. Miidiyaa kana qaama hundumatu itti fayyadama. Seexanni teknoolojii kanatti dhimma ba'ee humni ammeenyaa dhimma ba'ee egaa seexanni nama keessa goree sammuu namaatti fayyadameeti hojjeta. Intarestii baay'ee qabatee qaama baay'eetu addunyaa kanarratti hiriiree jira waan ta'eef nuti warri wangeela dhugaa of harkaa qabnu akkuma kana miidiyaa kanatti fayyadamnee dhaloota keenya hin qaqqabnu, dhaloota keenya hin barsiisnu yoo ta'e nuti yoo callisne qaamni hojjetu jira waan ta'eef qaamni hojjetu immoo isa ergama guddicharraa nama kaachisusa galma keenyarraa mana keenya galgalaarraa nu kaachisu isa yaada waaqayyoo keessaa nu baasu nurratti facaasa waan ta'eef callisnee ilaaluun qabnu carraa arganne hundumaan hojjechuu qabna jenneetu miidiyaa hawaasaa kanarra deddeebi'aa jirra itti fayyadamaa isiniin jedha miidiyaa buleessi kan korreetti tajaajilu kanallee hordofaan jedha gooftaan isin haa eebbisu gamuma kanaan Abrish mee qabxii torbee kaasne sadan irratti waan gabaabaa isaa dabaliinuuf kaasiti gara qabxii isa haaraa guyyaadhaaf qabannetti isaan dabarsina. Torbee barumsa jalqabne qabna hiriyaa gaa'elaa akkamittiin filachuun akka danda'amu dargaggoonni
keessumaa gaaffii kanarratti daddabalanii gaafatu akkasittiin suur-sagaleedhaan galee yaada kennuufan ture akka tasaa ta'e neetworkiin yeroo sana nu rakkisaa ture. Amma garuu akka dhaga'amu abdii guddaan qaba. Gabaabumatti torbee kan nuun ilaalle hiriyaa gaa'elaa akkamittiin filannaa isa jedhu irratti gara qabxii torbaa akka isaan jiran dubbadheera. Qabxii torban kana keessaa ni jalqabaa qajeelfama Waaqayyo irraa fudhachuudha jedhu. Egaa qajeelfama Waaqayyo irraa fudhachuu jechuun akka dubbii Waaqayyoof akka sagalee Waaqayyootti gaggeeffamu jechuudha. Namni mootummaan tokko qajeelfama qaba. Kun immoo mootummaa Waaqarraati. Mootummaan Waaqarraa kan inni ittiin saba isaa amantoota isaa ittiin qajeelfatu dubbii Waaqayyooti. Waaqayyo garaagaraa kallattii garaagaraatiin dubbachuu danda'a. Mul'ataan dubbachuu danda'a. Abjuudhaan dubbachuu danda'a. Gocha garaagaraatiin mallattoo garaagaraatiin Waaqayyo namatti dubbachuu danda'a. Wantoonni kun hundumtuu kan isaan ittiin mijanamanii kan ittiin safaraman safartuunsaa sagalee Waaqayyooti. Kanaaf abjuu waan argineef sirrii miti, mul'ata waan argineef mul'ati hundumtuu sirrii miti. Mul'anni sun kan Waaqayyo biraatiin jedhu safartuunsaa sagalee Waaqayyooti. Abjuu nuun argine abjuu sirrii ta'uusaa kan nu mirkaneessu ammas safartuunsaa sagalee Waaqayyooti. Kanaaf qajeelfama Waaqayyo irraa fudhachuu jechuun akka sagalee Waaqayyootti gaggeeffamu jechuudha kan jedhu torbee ilaalleerra. Kana keessatti baay'ee namoonni of eeggachuu kan nuun qaban jennee kaafne bara kana keessa raajonni dhugaan jiru, raajonni sobduunis jiru. Sababa kanaaf gama gaa'elaa keessattis warri raajota sobaa jedhaman kun hirmaannaa guddaa gochaa jiru. Gaa'ela keessa galuudhaan Waaqayyoota akkasiin jedhee walitti dhufeenya kana eeyyameera, walitti dhufeenya kana hin eeyyamne jechuudhaan waa baay'ee jireenya namoota baay'ee, jireenya dargaggoota baay'ee gaafa isaan jeeqan yerootti argaa jirudha waan ta'eef ergaa akkasii gaafa dhageessan akka sagalee Waaqayyootti ilaaltanii isa kan Waaqayyoo ta'ee keessaa adda baaftanii fudhachuudha malee waan hundumaa Waaqayyoo dubbate jedhanii jireenya ofii fi egeree ofii irratti wanta dhiibbaa geessisu akka irraa of eeggattan dhaamsa dabarsuun barbaada. Inni lammaffaan nuun kaafne bareedina alaarraa bareedina keessarratti xiyyeeffachuu kan jedhudha. Qabxii lammaffaa nuti kaafne. Yeroo baay'ee bareedinni akka namaa namatti garaagaran, akkaataan isaa garaagaran. Inni tokko safartuun bareedinaaf kaa'atuuf inni kan biraan safartuun bareedinaaf kaawwatu garaagaradha. Macaafni qulqulluus fakkeenya boqonnaa 31 lakkoofsa 31tti simboon namarraa darbitii miidhaginnis nama bohomsitii dubartii Waaqayyoo sodaattu garuu ni jajamti jedhee dubbata waan ta'eef simboon akka namarraa darbu. Wanti alaa mul'atu kun kan yeroo akka ta'e yeroo isaa eeggatee akka namarraa deemu. Waaqayyoon sodaachuun garuu bareedina keessaa malee bareedina alaa akka hin taane qabxii kana laalleerra. Of kuuluun keenya keessa namummaa keenya akka ta'u qabu. Alaan isa mul'atu otoo hin taane isa keessa namummaa keenya ta'uu akka qabu immoo ergaa Phexros saduraa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 amma 4tti kutaa kanas torbee darbe ilaalleerra. Keessumaa namoonni baay'een miidhagina alaarratti baay'ee xiyyeeffatu. Inni kun barbaachisaadha miidhaginni alaa. Inni guddaan garuu irratti xiyyeeffachuu qabnu miidhagina keessaa akka ta'e, Waaqayyoon sodaachuun miidhagina keessaa akka ta'e torbee darbee ilaalleerra. Fakkeenya garaagaraatiin barumsa torbee darbee ibsaa turre yoon irra deddeebi'uun laata waan ta'eef ituun irra darbee gaarii ta'a. Sadaffaa irratti kan nuun kaafne torbee darbee jaalalli dhugaa jiraachuusaa mirkaneeffachuu kan jennu. Jaalalli dhugaan jiraachuusaa mirkaneeffachuu kan nuun jennee fi jaalala dhugaa bira jaalalli sobaas waan jiruufidha. Tokko jaalalli waan inni ittiin mijanamu waa baay'een jira. Jaalalli Waaqayyoo biraa ta'e jaalala obsuu akka ta'e, gara laafessa akka ta'e, hinaaffaa kan hin qabne akka ta'e, garraamummaa akka of keessaa qabu, jaalalli inni kan Kiristoos nagaa akka namaa laatu, boqonnaa akka namaa laatu ilaalleera. Namoonni baay'een garuu
jeequmsa addaa keessa gaafa galan jireenyi isaanii gaafa jeeqamu naa nyaatamuu didee naa dhugamuu didee akkasan ta'ee sanan ta'ee jeequmsa guddaa keessa gaafa galan innan itti jiru kun maalidha jedhanii of gaafachuu qabu jedhee yaada. Maaliif inni Kiristoos biraa ta'e inni Waaqayyo biraa ta'e nagaa namaaf laata, boqonnaa namaaf laata, obsa of keessaa qaba. Kanaaf jaalalli sobaan akka jiru namni ituma dhugaatti nama hin jaallatin jaalala keerraa kan ka'e naa nyaatamuu didee, naa dhugamuu didee, hirriba rafuu hin dadhabee jechuu danda'a. Kana seenaa Aminoonii fi Tiimaariin kaafnee obboleettii isaa haadhuma isaa hamma dhukkubsatutti nan jaalladhee gorsa barbaadu itti argatee booda ishee wajjin humnaan gudeedee dubrummaa ishee irraa fudhatee booda hamma ishee jaallatte gararraa ishee jibbee jennee kaafne. Sababiin isaas jaalalli miira irratti hundaa'e kun fedhuma keessa isaatii kaka'e irratti kan hundaa'e kun jaalala dhugaa kan hin taane kan inni raawwatu siree irratti raawwata. Fedha ofii isaanii gaafa raawwatan jaalalli sun achitti raawwata. Inni Waaqayyo biraa ta'e garuu hafee jiraata. Jaalala hafee jiraatu. Kanaaf jaalala hafee jiraatu irratti xiyyeeffachuu qabna. Nama tokko karaa miiliyoonaan jaallachuu malee nama miiliyoona tokko jaallachuu nurraan eegamu. Namni 100 jiraachuu danda'a. Nama 100 jaalladhu nama tokko karaa 100 jaallachuu dandeenya. Waaqayyo kan inni namaaf kennu nama tokkodha waan ta'eef nama keenya sanaa jaalala dhugaa isa kami jennee adda baafannee akka jaallannu torbee darbee qabxii kana kaafne. Tole Abrish gooftaan si eebbisuuf eebbifamii qabxii baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Kanarra deebitee nuuf kaastee hordoftoonni keenya illee akka deebi'anii yaadatan sagantaa keenya torbee akka isaan yaadatan waan guddaa kaastee nu yaadachiisteetta. Waaqayyoon si eebbisuu har'aa qabxii keenya isa arfaffaa fi isechaa nu itti fufnaa. Qabxii isa arfaffaa kaasnee meellaan nan kaasaa sana booddee waan itti dabaltutti dabaltee qabxii shanaffaatti fuftee nu kaasta. Egaan akkuma beekamu hordoftoota keenya kan nuti dhaabbachuudhaaf deemnu yookaan kan nuti hordoftoonni keenya itti dhimma ba'u jennee yaadnu yookaan hordoftoonni keenya warri gaa'ela keessa hin galle dhaabbachuudhaaf deemu jennee kan nuti qabannee dhufne kan itti irratti dubbataa jiru gaa'ela. Gaa'elli immoo shaamizii miti gaafa ta'e tokko yoo namatti hin tolle baasanii kan jijjiiran miti. Torbees dubbannee irraa horii tokko miti kaayyoo horii tokko bitaniif gaafa akka barbaadame sanaatti kaayyoo sanaaf ta'uu baate geessanii jijjiiru. Gaa'elli dhaabbataadha jechuudha. Kanarraan kan ka'edhayyuu walitti dhufeenya yookaan hariiroo gooftaa Yesuus Kiristoosii fi waldaa kiristaanaa jidduu jiru kan inni calanqisiisu kanatti kan inni fakkeeffameef jechuudha. Kanaaf gaa'ela dhaabbannu xiyyeeffannoon of eeggannoodhaan ilaallee gara gaa'ela dhaabbachuutti seenuun baay'ee barbaachisaadha. Warri mammaaku surreen fiigaa hidhatanii fiigaa namarraa bu'e. Wanti ariitiidhaan wanti otoo irratti hin kadhanne otoo hin xiinxalle otoo ol baasnee gadi hin buusne keessi keenya sammuun keenya lapheen keenya otoo itti hin amannee fi qajeelfama ittiin gara gaa'elaatti seenuu qabnu sirriitti otoo hin barre fiigaatti galle tokko boruu gaabbii fi gadda guddaa hambisuu waan danda'uudhaaf kan nuti of eeggachuu qabnu jechuudha. Kanaaf gaaffiiwwan akkamittan gaa'ela dhaabbadha jedhu keessa yookaan dargaggoonni kaasan keessa qabxiin arfaffaan nama amantaa wal fakkaatu waliin gaa'ela dhaabbachuun qabxii isa dursi itti laatamuu fi qabuu fi of eeggannoo guddaan godhamuu fi qabu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Nama amantiidhaan wal fakkaatu wajjin gaa'elli dhaabbachuun barbaachisaadha. Saala wal fakkaataa wajjin otoo hin taane saala faallaa wajjin gaa'elli dhaabbachuun kan barbaachisu jennee gaafa seensa isinitti dubbanneera. Isa kanas sirriitti qabadhaa. Yeroo tokko tokko obboloonni keenya noo saba tokkoo, noo lammii tokkoo, nuti yoo dhiiga tokkoo, qomoo tokkoo, wal jaallannaa, mana barumsaa tokko waliin barannee, hojii tokko waliin hojjannaa, wajjin baanaa, wajjin gallaa, wajjin hin dhugnaa,
waan hundumaanuu waliin deddeebina waan ta'eef yoo namni kun amantaa kamiyyuu keessa jiraate waliin gaa'ela yoo dhaabbanne maal ta'a jedhaniitu kan isaan kaasan. Maal ta'a yoo ilaalle homaa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu akka nama waaqayyootti gaa'ela qulqullaa'aaf gaa'ela qajeelaa qabaachuudhaaf ilaalcha tokko qabaachuutu ulfaataadha malee namni hundi walqixa haa yaadu, nama akka keetti yaadu, karaatti yaadu qofaa yaadu wajjin gaa'ela dhaabbadhu jechuutu ulfaataadha malee nama amantaadhaan wal fakkaatu wajjin gaa'ela dhaabbachuu waa baay'eedhaaf barbaachisaadha. Tokkoffaan jireenya kiristaanaa keessaa wanti iddoo guddaa qabaatu tokko sagalee waaqayyoo dubbifachuudha. Sagalee waaqayyoo dubbifachuu irratti garaagarummaaf chaalenjiin guddaan uumamaa. Jireenya kiristaanummaa keessatti inni gara biraan inni guddaan immoo kadhannaadha. Kadhannaa waliin kadhatamu yookaan kadhannaa mana keessatti kadhatamu keessatti nama garaagara amantaa garaagaraa hojii walitti hidhachuun chaalenjii guddaadha. Kanaayyuu qofa otoo hin taane wanti hedduu fi baay'ee murteessaa ta'e kakuudha. Kakuun waldaan amantaan yookaan gaa'elli kiristaanaa kakuu waldaa kiristaanaatiin kan raawwatamu, kakuu waldaa kiristaanaa karaa mana amantaatiin raawwatamu. Kun immoo mana amantaa wal fakkaataa keessatti nama authority qabu yookaan itti gaafatamummaa waldarraa fi waldaa kiristaanarraa fi kiristoos irraa fudhate tokkoonidha sirni kun raawwachuu kan qabu. Kun isa tokko. Lammaffaan wanti waaqayyo jaallatu, wanti waaqayyo hin jaallanne, wanti wangeelli eeyyamu, wanti wangeelli hin eeyyamne hedduutu jira biyya lafaa kanarra jechuudha. Namni amantii garaagaraa gaa'ilaa walitti hidhatu yaadni isaa, jiruunsaa, jireenyi isaa, nyaachi isaa, dhugaatiin isaa, ooluunsaa, ba'uunsaa, galuunsaa wanti godhu hundumtuu tokko waan ta'eef lama ta'anii tokkoon raawwatu waan ta'eef interestiitu garaagara, fedhiitu garaagara. Kanaaf fedhiin garaagaraa kun immoo gaa'ila diiguu danda'a. Namni amantaan gara biraa ta'e gaa'ila diiguun, gaa'ila hiikuun cubbuu akka hin taanetti nama amanu ta'uu danda'a jechuudha. So ani gaa'ila koo hin hiiku ati jettee qofaaf gaa'ila kee hin hiiktu jechuudha. Namni sun hin barbaanne taanaan hiikee gara deemutti. Kana qofa miti chaalenjii danuu obboleessi koo Abrishiitti wee kaasu danuullee jiraachuu ni mala. Kanaaf namni gaa'ila tokko gaafa dhaabbachuuf hiriyaa filatu nama amantiin isa fakkaatu yookaan nama amantiidhaan ishii fakkaatu wajjin gaa'ila dhaabbachuun haal duree isa jalqabaa akka ta'e sirriitti qabachuun barbaachisaadha. Sagalee waaqayyoo keessaa fakkeenya Qorontoos isa lammataa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 hanga 14 hanga 18tti yoo ilaalle warri hin amanne wajjin walitti hidhatinaa yookaan hidhata hin qabaatinaa. Ifnii fi dukkanni tokkummaa maalii qabaa? Inni amane isa hin amanne biraa qooda maalii qabaree jedha. Ifnii fi dukkanni akkasumas inni amanee fi hin amanne walirraa qooda maalii qaba? Kanaaf nama hin amanne wajjin hin hidhatinaa. Kana jechuun wajjin hin nyaatinaa, wajjin dhuginaa, wajjin hojjetinaa jechuu otoo hin taane hidhata. Hidhanni kun gaa'ilas kan laallatu, gaa'ila bira darbee walitti dhufeenya isa daangaa bira darbe, kan hawaasummaa bira darbe illee of eeggannoo gochuun baay'ee gaariidha. Hiriyummaa yoo ta'e jechuudha. Sababni isaa hiriyaan gadhee nama lagaalii waan balleessuuf jechuudha. Kanaaf ifniif dukkanni ergagaa nama amanee fi nama hin amanne tokko wangeelli ifaa fi dukkanatti walitti hin fakkeessa ta'ee iftiif dukkanni walii wajjin jiraachuu hin danda'u. Lafa dukkanni hin jirretti ifti ni jiraata. Gaafa ifni qabatu, gaafa ibsaan qabsiifamu dukkanni baqateetu deema jechuudha. Akkuma kana jireenyi nama gooftaa hin qabneef nama gooftaa qabu jireenya hawaasummaarra kan darbe jireenya waliin jiraachuu waliin dhaabbata tokko mana tokko gaggeessuu irratti baay'ee chaalenjii guddaa qaba. Kanaaf yeroo hiriyaa gaa'ilaa filannu nuti mirkaneeffachuu kan qabnu tokko inni guddaan namni kun amantaa ani keessa jiru nama simatu jennee adda baasuudha. Kana qofa miti. Bulchina jireenya hafuura isaatillee yeroo tokko namoonni gaafa gowwoomanii jaalalaan qabeen gara gooftaatti fidaa. Ani waanan isa jaalladhuuf inni waan na jaallatu yoo nama gooftaa hin taane yookaan nama hin amanne illee yoo ta'e maal ta'uu danda'a? Dhufuu danda'a, boru Kiristoosin amanuu danda'a. Ilaalcha jedhuun. Kuni daakuun bishaan waraabuu dhaqxeetu bishaan wajjin baddee hafte akkuma jiran sana ta'uu haalli ittiin danda'u danuu jira. Waaqayyo carraa kennee fi simboo kennee fi namoonni tokko karaa gaa'ilaatiin harkifamanii Kiristoosin kan fudhatan jiru. Haa ta'u malee of eeggannoo guddaan gochuun kan barbaachisu gaafa na fuudhe yookaan gaafa itti heerume gaafa fuudhe amana yookaan amanti jennee yoo itti fufne namni kun boru gaa'ila keessa erga galee amantii kana simachuu yoo dhiise ammoo qormaata guddaa. Lammaffaa irratti amantii fi gaa'ila walitti finnee walitti hiinee yoo dhufne fakkeenyaaf siif jedheetuma hin amana yoo ta'e dhugaan hin galleef yoo ta'e Kiristoos hin galleef yoo ta'e suma argachuudhaaf qofa kan amanu yoo ta'e namni kun erga siin harka kee keessa galfatee amantaa sanarraa deebi'uu danda'a jechuudha. Kanaaf akka kanatti illee akka hin gowwoomfamne amma kanallee akka hin gowwoomfamne of eeggannoo guddaa gochuun
baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yeroo hiriyaa gaa'ilaa filannu nama amantii tokko keessa jiru ta'uu eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Abrish kanarratti wanti dabaltu yoo jiraate dabaltee qabxii shanaffaasaa otoo nu kaastii natti tola. Baay'ee galatoomii Paaster yaada gaarii kaafteettaa. Qabxii isa kanarratti kiristiyaanni eenyuun fuudhuu qaba isa jedhuu fi yookaan eenyutti heerumuu qabdi isa jedhuuf namni amanee kan inni fuudhuu qabu yookaan immoo kan isheen itti heerumuu qabdu nama amanettidha. Nama amannetti kiristiyaanni nama amanne wajjin gaa'ela dhaabbachuu hin danda'u. Gonkumaa hin danda'u. Kanaaf macaafa qulqulluu kutaa ati sila dubbifte keessaa Qorontos 2:6-14-18tti yaada isa bal'inaan achi keessatti yaada bal'aadha waan ta'eef keessaan dubbifachuu danda'u. Warra namanne wajjin walitti hidhatinaa walitti hidhachuu hidhannaa gaa'elaa isin hin barbaachisu. Sababiin isaas Kiristoosiif seexanni ifaaf dukkanni inni amane sana amanne biraa qooda maalii qabaree jedha. Inni amaneef inni namanne qooda walitti hin qaban. Sababiin isaa ifaaf dukkanadha isaan. Ifaaf dukkanni walii wajjin jiraachuu hin danda'u. Tokko ta'ee jiraachuu hin danda'u. Yookaan dukkana mo'ata yookaan ifatu mo'ata. Macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyo keessa deebii boqonnaa 7:2-3 yoo laallee Oromoota dhaqanii akka isaan hin fuuneef Israa'eloota hin abbooma ture. Yeroo isaanii lafa onaa keessa deemaa turanii isaanitti hima ture. Mootota sadaffaa boqonnaa 11 mootota sadaffaa boqonnaa 11 deemnee gaafa laallu Salamoon bara dulluma isaatti gocha hin taane waaqolii tolfamaa akka inni waaqessee darbu kan isa godhan haadha manoolii inni fuudhedha. Waaqolii tolfamaa warra waaqessanii turan waan ta'eef akka inni ixaana warra waaqolii tolfamaa aarsu xumurrisaa akka inni fokkisu seenaa Salamoon keessatti kan godhan haadha manoonni inni warra Oromoota keessaa fuudhedha. Kanaaf namoonni baay'een akkas jedhu Qorontos saduraa boqonnaa 7:12-15 isa jiru tuquudhaani maal ta'a karaa koo isheen gara gooftaatti dhufuu dandeessi yookaan immoo inni gara gooftaatti dhufuu danda'a ani yoom fuudhe rakkoo maal qabaa kan jedhu hiika akkasii kennuu barbaada. Kutichi akka isaan hiikan kanatti ni hiikamu. Kutichi maalidhaa? Namoonni lama ituu gooftaan beekin gaa'elatti erga galanii booda lamman isaanii keessaa tokko yoo gooftaa amanee inni amanee isa namanne hin dhiisinii kan jedhudha. Isheen amantee isa namanne sana hin dhiisinii kan jedhudha. Sababiin isaa maaltu beeka karaa ishee gara gooftaa dhufuu danda'a. Maaltu beeka karaa isaa gara gooftaa dhufuu dandeessi kan jedhudha malee namoota gaa'elatti hin gallee fi namoota gooftaa beekaniif tiksii kenname miti. Kutaan nuuni ilaalle namootatu gooftaan beekin gaa'ela dhaabbatanii gaa'elli sun akka hin diigamneef takkaa gaa'elatti galaniiru ijoollee godhataniiru ta'uu danda'a, maatii horataniiru ta'uu danda'a. Sababa kanaaf gaa'elli sun akka hin diigamneef Waaqayyo of eeggannaa inni gochaa jirudha. Tarii karaasaa gara gooftaa dhufti, tarii immoo isatu karaa sana dhufuu danda'a kan jedhuunidha. Fakkeenya tokko tuuni kutaa kanarratti sitti mee baay'ee natti tola warra dhaggeeffachaa jiraniifis gaarii waan ta'eef. Mucayyoon dubaraa tokko nama Sparjin jedhamu tokko bira deemtee akkas jette. Ani kiristiyaanadha. Obboleessa ani jaallachaa jiru immoo kiristiyaana miti. Amalli isaa garuu kiristiyaanarrayyuu baay'ee gaariidha. Jireenyi isaa, dubbiin isaa, wanti hundumti isaa baay'ee gaariidha. Nama kanatti yoo ni heerume maal ta'a jettee gaafatte. Yeroo isheen maal ta'a jettee gaafattu wayiin ibsuufii barbaade yookaan immoo fakkeenya wayiitiin ibsuufii barbaadeetu ati jedheen barcuma fuuldura jirurra ol ishee dhaabeetu ati asirra jirta ol ka'iinsa kanarra jirta Kiristoos asirra si dhaabeera ifa kana keessa si kaa'eera ani immoo namatti jaallatti sanadha akka fakkeenyaatti na fudhadhu jedheetu ani immoo dachaa keessa jira dukkana keessa jira mee lafati jirtutti na harkisiitii iddoo ati irra jirturra na dhaabi jedheen hin harkiftee lafa ofii dhaabbatte sanarraa nama sana dhaabuu hin dandeenye. Ani immoo dabaree kun gadi si harkisaa jedheen lama harkifne takkaama harkisee lafa buuse.
dhumarratti akkasittiin jedhu. Ati nama kana gara keetti waamurraa inni lafa dukkanaatti gadi si harkisuutu irra salphata waan ta'eef akkaataa hin taaneen warra namanne wajjin walitti ni hidhatiin jedhe. Kanaaf warra namanne wajjin akkaataa hin taaneen walitti hidhachuun namoota baay'ee gatii baasiseera. Salamoon mooticha ogeessa nama jedhamullee gatii guddaa baasiseera. Namoota har'as ollaa keenya jiru, naannoo keenya jiru, dhaqeen fida jedhanii achumaan akkati sila dubbattee soogidda bishaan waraabuu laga deemte sana ta'anii achumaan baqanii kan hafan baay'eetu jiru waan ta'eef akka kun hin taane dhaloonni kun of eeggachuu qabaan dhaamsa kooti. Qabxiin inni afuraffaan saalaan gargar ta'uu mirkaneeffachuudha. Biyya keenyatti waan akkasii lallabuun yookaan barsiisuun ishuu guddaa ta'eera jennee yeroo itti kaafnu yoo ta'u baate illee haalonni mul'achaa jiran jiru. Qabxii shanaffaa. Haalonni kun biyya keenya keessatti mudachaa jiru. Karaa namoonni hubachuu hin dandeenyeen haala dhoksaa ta'een legal groundii qabu akka biyya keenyatti eeyyamas hin qabu garuu dhoksaadhaan haala deemaa jirudha. Namoonni saala wal fakkaataa gaa'ela dhaabbachaa jiru. Yeroo darbe kaafneerra. Gaa'ela jechuun jedhu warri homosexual jedhamanii gaa'ela jechuun namoota wal jaallate lama gidduutti kan raawwatamudha jedhu. Kuni hiika sirrii miti. Namoota wal jaallatan lama gidduutti kan raawwatamu odoo hin taane namoonni sun kan wal jaallatan sirriidha. Garuu saalaan gargar ta'uu qabu. Dhiiraaf dubara ta'uu qabu. Akkaataa isaan barsiisanitti dhiiraaf dhiira ta'uu danda'a. Dubaraaf dubara ta'uu danda'u. Yookaan immoo namni tokko bineensas beelada manaa wajjinis gaa'ela raawwatachuu hin danda'a. Kan fedhe wajjin jaallannaan hin eeyyamamaa ilaalcha jedhudha. Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 26 amma 28tti gaafa laallu namoonni karaa isaanii hin eeyyamamneeni gocha akkasii raawwatu. Dubarri karaa itti wal quunnamtii saalaa dhiiraa wajjin raawwattu isheef kenname dhiiftee karaa isheef hin kennamneen gocha kana raawwatti. Inni dhiiraas akkasidha. Walii isaanii wal gadhoomsanii jedhee kutaa sana keessatti dubbata. Warra akkasii eenyudha jennee gaafa laallu warra yaada garaa isaaniitti dabarfamanii kennamanidha. Inni guddaan Waaqayyo yaada garaa keetti dabarsiisin kennee. Inni yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhachuu qabnu fedha kootti dabarsitee nan kenniin. Yaada garaa kootti dabarsitee nan kenniin. Biyya lafaatti dabarsitee nan kenniin jennee yerootti kadhannoo jiraate yeroon isaa ammadha. Sababiin isaa Macaafni Qulqulluu saala wal fakkaataa gidduutti wal quunnamtiin akka hin jiraanne Leewwota boqonnaa 18 lakkoofsa 22 irratti ati akka nama dubartii wajjin ciisutti dhiiraa wajjin hin ciisin kun wanta cigaasisaadha jedha sagalee Waaqayyooti kan akkas jedhu. Kun wanta cigaasisaadha. Wanti Waaqayyo ciga'u yoo jiraate saala wal fakkaatu gidduutti wal quunnamtii raawwatamu. Asirratti wanti nuun hubachuu qabnu Waaqayyo adabbii gurguddaa namoota cubbuu hojjetan irratti addunyaa kana irratti fideera. Adabbii hamma yoonaatti namarra dhuferraa inni guddaan inni baay'ee hamaa ta'een Sodoomiif Gomoraa irratti namoota saala wal fakkaataa gidduutti wal quunnamtii raawwatan irratti adabbii dhufeera. Abiddatti roobeera. Lafti isaa amma ona lafa onaati. Kanaaf Waaqayyo akkam akka inni ciga'u kun ibsituu gaarii inni dubbachuu nan danda'a. Egaa namoonni akkasii kun akka addunyaatti hin beekamu mallattoo isaan qabatan warri homosexual jedhaman alaabaa rainbow jedhamudha. Maal akka jedhamu hin beeku afaan Oromootiin Amaariffaan qasta dammanaa jedhama. Innaa abbreviationii qaba. Abbreviationii isaa LGBT jedhama. LGBT'n lesbian jechuun dubartoota wajjin gaa'ela raawwatanidha. Inni lammaffaan gay kan jedhamudha. Gayin immoo dhiiraaf dhiira gidduutti gaa'ela isaan raawwatanidha. Gaa'ela jechuun baay'ee ulfaataadha. Inni sadaffaan bisexual dhiirri tokko dubartii wajjinis dhiiraa wajjinis jiraachuu yoo danda'e yookaan immoo dubartiin tokko dhiiraa wajjinis dubartii wajjinis yoo jiraatte isheen bisexual jedhama. Warri afuraffaan immoo transgender kan jedhamudha. Inni kun immoo
saala isaanii warra geeddaratan. Isheen dubara turte gara dhiiraatti. Inni dhiira ture immoo gara dubartii ta'uutti yeroo isaan geeddaratanidha. Bara kana keessa namni wanta Waaqayyo isa uumetti yeroo inni itti qaanaa jiru yoo jiraate yeroo kana dhiira ta'ee an dhiira miti dubartiidha. Dubartii taate immoo ani dubartii miti dhiiradha. Yeroo itti jedhamaa jirudha waan ta'eef asirratti yeroo tokko namicha tokkotu waan nu mudate tuun sitti meeqaadha biyya Ameerikaa irraa dhufee ijoollee lama qabaa, haadha manaas qabaa. Jireenya gaarii nama jiraatu ture. Yeroo muraasaa booda qamisii uffatee dhufe. Qamisii uffatee dhufe. Maal taate qamisii uffattee jennaan ani durumaa kaasee dubartiin ture. Haadha koof abbaa kootu dhiiradha naan jedhe malee ani dubartiin ture. Yuusi nama dhiira ta'ee gaa'ela raawwatee ijoollee lama godhatee haadha manaa fuudhee jiraatetu eenyummaa isaa yeroo booda an dubartiidha jedhee of ibsuu jalqabe jechaadha. Warri dubartoonnis immoo gara dhiiraatti of jijjiiraa yerootti jiran waan ta'eef gabaabumatti gaa'elli kan raawwatu warra dubartii gidduus miti, dhiiraaf dhiira gidduus miti, warra saala lamaan gidduu wajjin jiraatanis miti, warra saala geeddaratan kana wajjinis miti. Inni guddaan gaa'elli kan raawwatu dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti kakuudhaan kan raawwatamudha. Kakuu kana gidduu immoo Waaqayyootu jira. Isa jedhudha qabxiin inni ani kaase. Tole Abrish, Waaqayyoo si haa eebbisu. Dhala namaatii fi jireenya dhala namaatii foon namaatii fi yeroodhaa gara yerootti dhukkuba rakkisaa dhukkuba hamaa tu kalaqamaa of mul'isaa dhufee dhala namaa rakkisaa jira. Dhukkuba dhala namaa rakkisu keessaa tokko kun yeroo ammaa kana koronaadha jechuudha. Akkuma kana dhukkubni gaa'ilaa guddaan dhukkubni gaa'ilaa hamaan guddaan tokko ishuu atamma kaastedha. Maqaa jaalalaatiin jaalalli sunuyyuu jaalala miti. Jaalalli dhugaas akkasitti dhufuu hin danda'u. Isa dhiira wajjin dubarri dubara wajjin gaa'ila dhaabbachuu akkasumas walqunnamtii saalaa raawwachuudha. Inni kun dhukkuba guddaa diinni yookaan seexanni oomishee dhaloota kanarratti gadhiisaa jirudha. Waaqayyo isa haifatu. Kuni tokkoffaan beekuudhaan irratti dammaquudhaan lolama. Inni lammaffaan Waaqayyoodhaan kadhachuudhaan lolama mo'atama. Inni sadaffaan immoo of eeggannoo barbaachisaa ta'e ofiifis gochuu dhalootaafis of eeggannoo akka godhaniif dhaamsa fi barumsa dabarsuudhaan jechuudha. Akka salphaatti kan laalamu miti. Yeroon durallee kunuuti jedhamee fagootti ilaalamaa ture amma garuu kunuuti gara jechuutti dhufamaatu jira. Wanti nuti arginu gabaasni guyyaadhaa gara guyyaatti ba'aa jiru riippoortiin akka addunyaatti akka Afrikaatti even hin dhofkama malee ni haguugama malee biyya keenya keessatti illee wanti ta'aa jiru baay'ee si ajaa'ibsiisa. Dhugaa dubbachuudhaa fi dhugaawwamsa baay'eedha kan nuti dhaga'aa wallu dhiyoodhuma kana obboloonni tokko tokko miidiyaa hawaasaa irratti gabaasa gochaa mudannoo isaan mudate dhugaa ba'aati turanii. Namni gara boolee kana fayyilaa miilan deemu qobaasaa deemu yerootti sodaatutti jechuudha. Dhiirri qobaa isaa durii manaa ba'uu kan sodaatu shamarranii maaliifin dhiiraniin butamaa jettee amma dhiirri qobaa isaa karaarra deemuu yerootti sodaatu dhufaniitu yookaan liiftii sii kennina jedhu yookaan butaniitu konkolaataa keessa galchuu kana bira darbee beergoo buluudhaaf illee yerootti sodaatan bira ga'ameera. Kuni fagoo otoo hin taane biyyuma keenya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Inni kun fuudhuyyuu miti isa gudeeduu jedhamu kan jechuudha. Dhiirri amma nan gudeedame jedhee dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata. Yeroo tokko tokko gaaffii guddaa namatti ta'a. Akkasitti na gudeedame. Kan isin dhibu waan dubbachuun isaa nama qaaneffachiisu. Miidiyaa hawaasaa kanarratti waan baay'een dubbannu waanuma xiqqoo dubbanna garuu dubbachuun isaa wanti nama qaanfachiisu amma gara naannoo waldaa kiristaanaatti illee dhufu. Namoonni tajaajiltoonni konfiraansii illee affeeraman eenyu fa'iitu affeerame jedhanii amma gaafachuu. Nan beekan namoonni konfiraansii addaan kutanii galanii jechuudha. Sababni isaa maqaa tajaajilaa taappeellaa tajaajilaa jedhu maxxanfateera inni garuu tajaajilaa miti. Namni maal hin beekaa miidiyaa hawaasaa irratti dubbachuu poostarii isaa bakkaa bakkatti maxxanfamu yookaan
nama afaan isaa ta'ee dubbatu promote isa godhutu namni akkanaa jira namni waaqayyoo tokko iddoo akkasii namni kun waaqayyo ittiin hojjeta jedheetuma waan manguddoota waldatti informi godhuuf nama waaqayyooti jedhanii haalli ittiin waaman. Kanarraan ka'e waldaan kiristaanaallee baay'ee eeggachuu tajaajiltoota affeertuu nama eenyummaa isaa beektu nama waldaa isaa beektuuf namummaa isaa beektu affeeruurra kan darbe bara kana miidiyaan hawaasaa irratti yookaan namni ta'e tokko abaluun kun tajaajila jedheef qofa waamuun illee yeroo itti ulfaataaf rakkisaa ta'e keessadha kan jiru jechuudha. Kanaaf dubbiin kun dubbii salphaa miti. Tokkoffaan gara gaa'ilaatti yeroo seennu piriinsiipilii isa kana baruu danda'u. Lammaffaan gaa'ilumatti yoo ta'u hin seenne gaa'ilaan ala hojiin ciigaasisaa fi badaan akka kanaallee akka jiru. Hojiin ciigaasisaa fi badaan akka kanaallee akka jiru. Kana baruudhaan waaqayyoon kadhachuu humna ammeenyaa kana kadhannaa mormuu ifachuun mormuu hojii isaa dura dhaabbachuu carraa argame hundumaan hojii hamminaa kana dura dhaabbachuun baay'ee murteessaadha. Ituufee qabxii jaaffaa nan kaasa'anii Abrish ati immoo waan dabaluu qabdutti dabaltaa hiriyaa gaa'ilaa akkamitti dhaabbanna yookaan hiriyaa gaa'ilaa dhaabbachuudhaaf yookaan hiriyaa gaa'ilaa argachuudhaaf maaltu ta'uu qaba yookaan maaltu godhamuu qaba waan jedhu keessaa qabxiin jaaffaan fedhii garaa guutuu qabaachuu baay'ee murteessaadha. Hiriyaa gaa'ilaa qabaachuudhaaf garaa guutuurraa fedhii qabaachuu. Dhidhiibbaadhaan otoo hin taane dhidhiibbaa haadhaa, dhidhiibbaa abbaa, dhidhiibbaa obboleessaa, dhidhiibbaa obboleettii adaadaa eessumaa yookaan kan tajaajiltootaatiin osoo hin taane jenneerra qabxii tokkoffaa irratti qajeelfama waaqayyoo irraa fudhachuu jennee fedha waaqayyoo dhaggeeffachuu jaalala waaqayyoo baruu waaqayyoon hafuura qulqulluu dhaggeeffachuu isaafis immoo kadhachuu fuula waaqayyoo barbaaduu jennee qabxii tokkoffaa irratti dubbanneera. Isatti aansinee egaa fedhii kan keenya jaalala kan keenya ta'uu isaa mirkaneeffachuun baay'ee murteessaadha. Eenyuyyuu nu filachuu hin danda'u. Namni nu akeekuu danda'a. Baay'ee namni nama waliin kadhatu, namni nama beeku, namni namatti siqu yookaan tajaajiltoonni abbaan hafuuraa hiriyaan obboleessi firri nama akeekuu danda'u. Yoo jaalala waaqayyoo ta'e namni akka kanaa jira. Abjuun koo akkana, mul'anni koo akkana, kaayyoon koo akkana, waaqayyoon naaf kadhadhu yeroo obboleessaan obboleettiin hiriyaadhaan tajaajiltoota waldaa kiristaanaatiif jedhee namni bardanii yookaan ba'aasaa waliif qoodu waaqayyoodhumaan otoo waliif kadhatamu yeroo nama abjuudhaan mul'ataan kaayyoodhaan wantoota hundumaa wal fakkaatu yeroo argan yoo jaalala waaqayyoo ta'e yoo fedha gooftaa ta'e yoo jaalala keessan ta'eef harka waaqayyoo keessa isiniif seene mee kallattiin kanaan ilaala jedhanii daayirekshinii walitti agarsiisuun waanuma jirudha rakkoo hin qabu. Haa ta'u malee eenyuyyuu murteessuu hin danda'u ta'uus hin qabu. Dura akka aadaa keenyatti akkuma beekamu abbaa firatu dhaqee kadhataaf yookaan abbaatu barbaade intala tokko si argee intala warra abbaa abaluu jedhaan ilmaan. Intalli immoo gaafa xalaan maatitti ergame maatirumatu ilaalanii ilma warra abbaa abaluu kana ta'uu qaba simachuu qabna jedheetuma simatuun malee fedhii ishii gaafachuun hin jirtu jechuudha. Barri sun bara qulqulluudha. Kan nama ajaa'ibu bara akkasiillee daayivoorsiin baay'een hin jiru jechuudha. Gaa'ilaan gargar ba'u chaalenjiin gaa'ilaa baay'ee muraasa ture jechuudha. Bara sana bara akkasii jechuudha. Maaliif namni garraamummaan safuun Oromoo jira, wal kabajuun jira, wal dhaga'uun jira. Akka kana wantoonni baay'een babal'atee karaa teekinooloojiitiin beekumsi illee babal'atee namni filsifinnaa baay'ee keessa hin galle jechuudha. Wal kabajuuf safuu waliif kennuuf aadaa waliif safuu kennuutu waan tureef gaa'illi baay'een illee qorama keessa galaa hin turre akka bara kanaatti jechuudha. Haa ta'u malee yeroon sun yeroo isaati yeroon sun darbeera qaamota yeroo sana jidduu jiraniif sisteema yeroo sanaa sisteemni gaa'illi ittiin dhaabatuuf namni hiriyaa gaa'ilaa ittiin filatu sana waaqayyo kabajee gaa'ila waan ta'eef eegee kaa'eera jechuudha. Har'a garuu akka wangeelattis ta'e akkuma kamittuyyuu namni nuti gaa'ila wajjin dhaabbachuu qabnu nama jaallanne nama keessi keenyatti amaneef lapheen keenya guutuu ta'e qofa wajjin dhaabbachuun sababa baay'eedhaaf barbaachisaadha. Sababni isaa namni tokko yoo si jaallate abbaan kee haati kee obboleessi kee yoo si jaallatte si fuudhuu hin danda'an si heerumuu hin danda'an nama sanaa wajjin si wajjin jiraachuu hin danda'an. Amma wal geessanitti wal bira geessanitti sin deeggaru ergammoo wal bira geessani sana booddee yaadan bakkee dhaabbatanii sin gargaaru. Ka wajjin jiraatu, ka wajjin jiruu horatu, ka wajjin ijoollee horatu, ka wajjin bahee galu isin waan ta'eef even ilaala nama wajjin bara dheeraa jiraatanii miti uffannumti namatti hin tolle uffannumti nama hin gammachiifne uffannumti fedhii ofii malee bitanii guyyaa lama guyyaa sadii gaafa namarra oolti nama jibbisiisti baasanii gatuu yookaan namatti kennuu namaaf kennuudha. Namni baay'een akkas godha jechuudha. An uffatan hin gammanne
uffachuu hin danda'u. Uffanni mana taa'u jira kan hin baasee namaaf kennu jedhudha. Gaa'illi immoo natti hin tolle itti hin gammanne waan ta'eef aafu hin jedhamu. Kanaaf namuma namatti tolu, namuma itti gammadan, namuma jaallatan, namuma fedha ofii ta'ee sana wajjin gaa'ila dhaabbachuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf yaada namarraa dhufu fudhachuun, gorsa namarraa dhufu fudhachuun, gorsa maatirraa dhufu fudhachuun gaariidha. Akkamitti baalaansii gochuudha. Keessa ofii ilaalaa yaada dabalataa ijaarsaa fudhachuudha malee waan keessa namaa hin jirre waan itti namanne itti deemuun, itti dhiibuudhaan deemuun baay'ee gaarii miti. Waaqnis waaqa akkasii miti. Waaqni funyaan kee qabee itti si heerumsiisa waaqa jedhu. Yeroo tokko tokko bakka anillee hin barbaanne, anillee hin jaallanne garuu waaqayyootu na dirqamsiisee naaniin isa fuudhe, ishii fuudhe jedhu namoonni. Kuni soba. Waaqayyo gooftaan maccaa God is democratic God. Kan biraayyuu miti si fuusisuudhaaf si dirqamsiisuyyuu miti. Isuma duukaa akka buutuyyuu, isuma duukaa akka buunuyyuu waaqayyo dirqamaan otoo hin taane jaalalaan. Otoo waaqayyo autocratic ta'e waaqa si dirqamsiisee numa fedhii kee malee waa si gosu ta'e addunyaan kun hundumtuu isa qofaaf akka sagadduun godha ture jechuudha. Waaqni kabajaa barbaada. Isaan alatti ulfinni qaama biraatiif akka hin kennamne waaqa barbaadudha. Waaqa waan ta'eef haa ta'u malee namni dirqamsiifamee akka isa amanu, dirqamsiifamee mootummaa waaqayyoo akka galu, dirqamsiifamee akka isa waaqessuuf isaaf bitamu waaqa waan inni hojjetu tokko illee hin jiru. Otoo kana barbaade ani fi Abrishaan hin dadhabnu turre nuti. Tajaajiltoonni waldaa kiristaanaa hin dadhabnu. Guyyaa tokko aduu kana dhaabeera otoo ta'e, oksijiinii kana dhaabeera otoo ta'e, guyyaa tokko miti sa'aatii tokkoo fi oksijiinii isinirraa kuta yoo natti namanne, natti amanaa. Yoo isin namanne immoo sa'aatii tokkoo fi oksijiinii isinirraan kutatoo jedhee nooruu jedhee hundumtuu guggubee sagadaa, hundumtuu gara waaqayyootti deebi'u. Waaqayyo gaarii hamaa karaa gara jireenyaatti, karaa gara du'aatti geessu waan hundumaa fuudhetu ilmaan namaa fuuldura kaa'ee jechuudha. Namni hundumtuu yoo amane jireenya bara baraa akka qabaatu, amanuun barbaachisaa akka ta'e, karaan dhugaan jireenya Kiristoos akka ta'e kana baree namni hundumtuu akka isa duukaa bu'u barsiiseera. Wangeela isaa keessa kaa'eera Waaqayyo. Haa ta'u malee murtoon kana baate jechuudha. Namni sun ani waaqayyoon hin barbaadu, seexanaaf biyya lafaatiif hin bitama jedhee yaada waaqayyoo, waamicha waaqayyoo didee dhiiteen deema yoo ta'e waaqayyo funyaan qabee nama sana fuudhee of duukaa hin buusu. Haa ta'u malee nama jaallateef nama fo'atee otoo namni sun waaqa isa barbaadu, otoo namni sun isa duukaa bu'uu barbaadu lola diinatiin qabamee, namaan qabamee, haalayyoo qabame waaqayyo lola diinaa irraa dha'ee, haala sadaangeesse irraa dha'ee, haalota sadanqe sirreessee namni sun cabsee akka isa duukaa bu'uuf gargaara jechuudha. Kanaaf gaa'ila keessattis waaqayyo dirqamsiisee funyaan qabee itti nama heerumsiisu, funyaan qabee nama fuusisu. Asirratti ilaalcha dogoggoraatu hedduutu jira jechuudha. Gaa'illi baay'een kan diigamu waaqayyootu ishii fuudhi malee naan jedhee nan fuudhe garuu walii galuu hin dandeenye, garuu waliin jiraachuu hin dandeenyeetu gaa'ila hiikachuu. Kanaaf fedhii guutuurratti hundaa'uu qaba jechuudha. Uumama boqonnaa 24 yoo dubbistanii seenaa baay'ee bal'aaf seenaa baay'ee dinqisiisaa baay'ee natti toludha. Akkaataan sirna gaa'ila kana, deemsa gaa'ila kana kaalcharii bara sana ture. Akkuma aadaa Oromoon yeroo dheeraadhaaf ittiin ilma fuusifataa intala heerumsiisaa tureen Abrahaamii hojjetaa isaa Isiyaaqiif akka haadha warraa barbaadu gara maatii isaatiitti erge jechuudha. Baay'ee kan nama ajaa'ibu hojjetaan Abrahaamii yeroo gara mana Baatu'eel fa'i gara Laabaa fa'i gaafa dhaqu mallattoo waaqayyoon gaafate, waaqayyo konfirmeeshinii akka isaaf kennu, waaqayyo akka isa qajeelchu, waaqayyo sababni isaa haadha warraa gaarii kan namaaf kennu, waaqayyo mana kan namatti ijaaru, waaqayyo akka ta'een beeka waan ta'eef waaqayyo akka isa qajeelchuu fi mallattoodhaan waaqayyoon gaafate jechuudha. Mallattoodhaan waaqayyoon gaafate, waaqayyos mallattoo isaa dhaga'ee isa gaggeessaa ture. Kanarraan kan ka'e Riibqaan otoo ishiin bishaan waraabduu argatee mallattoo jalqaba kaawwate adda baafachuuf silaa jenneerra akkamitti adda baafanna jenna miti iyyuu ammaayyuu kan nuti dubbataa jiru nama namaaf ta'u shamarree dhiiraaf taatu dhiira shamarreef ta'u akkamitti adda baafatu akkamitti keenya barrasa jedhu qabxii tokkoffaa irratti iyyuu waaqa jeelfama fuura qulqulluu fudhachuu kan waaqayyo irraa adda baafachuu jenneerra waan ta'eef namni kun mallattoo kaa'eetu mallattoo ittiin adda baafatu kaa'e jechuudha. Waaqayyos akkuma inni mallattoo kaawwateen mallattoo ittiin adda baafateen godhe jechuudha. Lafa bishaanitti Riibqaa wajjin wal argan. Gabaabsuun barbaada waan ta'eef. Sana booddee ishee wajjin erga Aasaanii gara manaatti fudhattee galtee gara manaatti fudhattee yeroo galtu akkamitti akka Abrahaam isa ergee akkamitti akka inni mallattoo waaqayyoon gaafate mallattoo waaqayyoo gaafate sun akkamitti akka isaaf dhugoome obboleessa fi abbaatti jechuudha hojjetaan sun hojjetaan Abrahaam sun. Jarris baay'ee ajaa'ibsiifatanii dubbichi eenyu biraa dhufe jedhan waaqa biraa dhufe. Eenyu dhagaanii akkaataatti waaqayyo
dhimma kana jidduu gala akkaataatti waaqayyo gaggeessee nama sana mana nama sanaa keessa sana gaaf baran dubbichi waaqa biraa akka dhufe hin baran. Ta'us garuu funyaan qabnee si duukaa buusna hin jenne. Abbaa fi obboleessi guyyaadhuma 10 yookaan itti siqaniitu hin gaafatan jechuudha. Yeroo haatiif obboleessi torbee tokkollee torbee lamallee nu biraa bubbultu jettee gaafattutti yeroo jedhanii gaafatanitti waaqayyo karaa koo naa qajeelcheeraati nan tursiisinaa jedhe hojjetaan waaqayyoo kun. Fedha waaqayyoo ta'u waan bareef ila fedha waaqayyoo ta'u waan bareef faayidaa ofii isaatiif otoo hin taane nama ergame sanaaf fedha waaqayyoo ta'u. Sanaan booddee maal jetti Riibqaan gaafannaa jedhan obbolaan jechuudha. Maatiin abbaan Riibqaan dhimma kanarratti maal jetti? Dhimma ishee murteessuu kan danda'u isheedha. Isheen of dandeessi, isheen ofirra jirti. Maal jetti nani gaafatan? In bubbultamoo, in turtamoo, deemuun madiiftamoo amma wajjin deemtannaan ammuma wajjin deema jetti. Maaliif? Dubbichatu fedha waaqayyoo ta'e waan ta'eef. Dubbichatu jaalala waaqayyoo ta'e waan ta'eef. Yaada waaqayyoo ta'u waan barteef, waan mirkaneeffatteef, keessa ishii waan guuteef, waan jaallatteef ishaa argitee jaallatte otoo hin taane akkaataan ittiin gaa'illi sun deemame kontekistii sanaan har'a deemne jechuu miti. Kontekistiin yeroo sana aadaa yeroo sanaatiin garuu maal bu'uura godhattee fedha waaqayyoo ta'uu barte, jaalala waaqayyoo ta'uu barte. Jaalala waaqayyoo ta'uu bartee jennaan karaa waaqayyootiin nama kana jaallatte jechuudha. Aannan naqaa jetti. Erga isheen itti walii galtee jedhaniitu waan gochuu qaban hundumaa godhanii gaggeessan jechuudha. Kanaaf obboloota koo har'asii kan nuti baruu qabnu itti dhibbaadhaan ta'uu hin qabu. Lakki ishiin bareedduudha, lakki maatiin ishii akkasii, lakki maatiin isaa akkana, hojii akkasii qaba, biyya akkasii jira, biyya akkasii jirti, funyaan ishii akkasii, rifeensi ishii akkasii, qarshii gaarii argamsiisuu dandeessi, akkana gooti, akkas gooti jedhamee yookaan gaafa waltajjii irra dhaabbattee lallabu namatti tola jechuudhaan dhibbaadhaan namni itti yoon oofe baay'ee rakkina guddaa fida. Kanaaf barree fedhii keenya ta'uu, jaalala keenya ta'uu mirkaneeffannee hafuura qulqulluu dhaggeeffannee wantoota ilaaluu qabnu qabxiilee tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa jennee ilaaluu qabnu wantoota baay'ee bu'uura ta'an. Bara kana garuu namoonni ulaagaa jedhanii ulaagaan isaan baasanii ulaagaa waggaa kumattuuyyuu guutuu hin dandeenye kan ittiin baasan hawwii qofa. Hawwii lafarra hin jirre, hawwii harkaan qaqqabatamuu hin dandeenye. Hawwii hamma dheerina ofiitii ol ulaagaa baay'ee namni naqaatu oola jechuudha. Kanarraa kan ka'e otoo hin fuudhin, otoo hin heerumin bara isaanii gubachuudha. Ulaagaa guutuu hin dandeenye, ulaagaa bu'uura hin taane, ulaagaa murteessaa hin taane fedhii ofii daangessuu dhabuudhaan perfeekti ergama waaqayyoo samiidhumaa buute waan akkasii waan barbaadaniif gaa'ila malee hafachuudha. Ulaagaan nuti ulaagaa jennu ulaagaa hedduu murteessaa macaafni qulqulluu lafa nuuf kaa'u kanneen armaan olitti tuqnee fi kanneen itti fufnee dubbachuudhaaf jirru qofa jiddu galeessa godhannee jaalala waaqayyoo ta'uu fi jaalala keenya ta'uu itti amannee deemuu qabna waan jedhu isiniif kaasuun baay'ee murteessaadhaan jedha. Kanaaf fedhii guutuu qabaachuun baay'ee murteessaadha. Jenna eebbifame Abirish kanarratti wanti dabalu yoo hin jiraanne yeroo keenyatti fayyadamu yeroon keenya sokkaa waan jiru mee gara qabxii torbaffaatti nu dabarsi. Guddaa galatoomii Paaster egaa xinnoo aduun galaa jira natti fakkaata lafa hin jirurra. Gabaabumatti yaada amma kaaftee yaada baay'ee bareedaa fi haala gaariidhaan ibsitee fakkeenya gaggaariidhaan ibsitee gabaabumatti gidduu kanallee gaaffii kana gaafatamaan ture dargaggoonni na gaafachaa turanii maatiin eeyyamaan jiranii naannoon akkas nu gochaa jira nuun immoo baay'ee wal jaallannaa gaa'ila kana hin raawwannamoo raawwannu gaaffii jedhu hin kaasu. Inni guddaan maatii ofii kabajuun abbaaf haadha ofii kabajuun baay'ee murteessaadha. Hawaasa keessatti dhalatanii kabajuun duudhaaf aadaa naannoo sanaa kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu gara gaa'ilaatti gaafa dhufnu inni murteessaan namoota wal jaallatan lamaan garaa guutuudhaan wal jaallachuu akka fedha waaqayyootti wal jaallachuu isaanii mirkaneeffachuudha inni guddaani. Al takka wanti hawaasa biratti sirrii ta'ee waaqayyo biratti sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Jireenyuma gaa'ilaa gara fuulduraatti illee dhiibbaa geessisuu danda'a. Fakkeenya tokko osoo sitti mee baay'ee natti tola Paaster. Yeroo tokko naannooma ani jiru kanatti fuudhuudhaaf deema jechuun hin jaallate isheen garuu hin jaallattu. Fedhiin qabdu ciruma isatti heerumuudhaaf fedhan qabdu maatiin garuu isaaf si kennineerraa jedhanii itti murteessaniiru. Maatiin itti murteesse malee
isheen nama sana jaallannee isaa wajjin gaa'ela dhaabbachuus fedhan qabdu. Sababii masaan akkasitti hin jedhaniif aartee keessi ishees waan hin fudhannee fi guyyaa macidhaa eeggatte. Gaafa guyyaan cidhaa ga'u namichi dhufaa jira. Isheen garuu mana dhiifteetu baqattee badde. Mana sana keessaa jechuudha. Gaafa badduu maal nu wayyaa jedhan as yaadanii achi yaadanii isheen nama hin feenetti nama filannoo hin taanetti hin heerumu jettee dhiisteetti sokke. Hawaasni immoo misirroon tokko fuudhaaf kana bahee akkamittiin harka duwwaa galaa jedhan akka hawaasaatti mari'atanii maal gochuu qabnaa jennaan bakka mucaa durbaa tokko naannoo kanarraa barbaannaa fi jedhanii mucaa durbaa barbaadanii uffata barbaachisaa itti uwwisanii sana booda harka duwwaan galtuu fudhuu galanii fudhatee galennaa akkasittiin nan fuudheedhaan jedhe namuma fuudhee sanatu wal arginee gogoomsanii naa kennina kanan sitti maa jiru. Tokkoffaa isheen itti heerumti qophii hin qabdu. Lammaffaa inni fuudhu qophii hin qabu. Aadaa hawaasa naannoo sanaa misirroon tokko fuudhuudhaan manaa bahee harka duwwaan galu gatii jedhameef namuma lafa teessee jirtu tokko fuudhanii matti kennanii naan fudhatee gale maal taatu amalli ishee maal akka ta'e jireenyi ishee maal akka ta'e akka dubbii waaqayyootti sirriidhaa sirrii miti wanta yeroo tokko hin qabu. Namni kun immoo kan baay'ee siliiquu kiristiyaana. Kanaaf fedhii namoota lamaa irratti kan hundaa'edha jedhamu fedhii malee namoonni gaa'ela raawwatan hin oola hin bula malee gaa'elli sun rakkoon isa mudata. Namoonni kan biraan raajota sobduudha. Raajonni sobduun asirratti gahee guddaa waan fedha waaqayyoo hin taane waan waaqayyoon eeyyamne tokko waaqayyoo siif kenneera yookaan immoo akka isatti heerumtuuf dirqama sitti kenneera isatti heerumtu taanaan saree maraatus nyaataa konkolaataa jala buutaa akkas taataa jedhanii sagalee doorsisa meeqaatti dhabu. Kanarraa kan ka'e waaqayyoon sodaa doorsisa sana sodaa gaa'ela hin barbaannetti galu jechaadha. Mucayyoo waggaa 18 nama waggaa 61tti nama heerumsiisan qabu. Warri raajonni sobduun kun jechaadha. Innaa baay'ee yerootti of eeggachuu qabnudha waan ta'eef namoonni fedha nama sanarratti kan hundaa'edha. Sila dubbisteetta waa'ee Ribqaannaa Ribqaanii eeyyee nan deemaa eeyyee jettee deemuu isheetiin fedha isheetiin waaqayyoo biraa adda baafatee milikitaan adda baafatee isheen immoo eeyyee jettee baruma sana keessa ilaala bara Abrahaam jechaadha. Bara Abrahaam bara Yisihaaq fa'aa ilaala. Innaa fedha waaqayyoo waan guuteef safartuun isaanii ittiin gaa'ela filatan yeroo Yisihaaq bira deemtu gadda haadha isaaniitti irraanfate. Akkas kan aara nama galfachiistu taate jechaadha. Qorontoos duraa boqonnaa 7:39 irratti immoo abbaa feetetti namni tokko yoo du'aan irraa gargar ba'ee abbaa feetetti heerumuu dandeessi garuu kan amane haa ta'u. Abbaa feetetti jechuun kan isheen feete jechaadha. Abbaa feetetti jechuun fedha ishee irratti kan hundaa'edha. Garuu asirratti wanti jala murameetti himame nama amani inni jedhu garuu jala murameetti himame waan ta'eef isa kana beekuun gaariidha. Dhiibbaa maatiirraa, dhiibbaa hawaasaarraa, dhiibbaa raajota sobduurraa gargar ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Qabxii isa ja'affaa moo torbaffaadha Paaster? Ja'affaadhaatti fakkaata na bukkeedha. Qabxii torbaffaa. Hello, haa ta'u. Qabxii ja'affaadhaatti fakkaata Paaster. Qabxii torbaffaadha. Torbaffaa. Qabxiin inni torbaffaa kuni fira dhiigaa akka hin taane yookaan immoo firri dhiigaa dhufeenya isaanii keessa firummaan dhiigaa akka hin jirre mirkaneeffachuu qabu. Asirratti baay'ee siiriyees ta'ee dubbachuu barbaada. Sababiin isaa ani aadaa Oromoo baay'ee natti tola. Sababiin isaa aadaan Oromoo gaafa gaa'elaaf nama gaafatu yookaan immoo walitti dhufeenyuma keessatti iyyuu hamma hidda sagaliitti wal gaafata. Yoo firummaan jiraate adda baafachuudhaaf aadaa baay'ee bayeessa. Maaliif akka gaa'elli fira gidduutti yookaan fira dhiigaa gidduutti raawwannee fi tokkoffaa waaqayyo sin eeyyamu seerumti biyya keenyaa ittiin biyyi keenya ittiin bultu mataan isaa hin eeyyamu. Ija seeraa durattis nama gaafachiisa. Ija waaqayyoo fuuldurattis nama gaafachiisa waan ta'eef kanaaf of eeggachuu fira dhiigaa
firummaan akka hin jiraanne mirkaneeffachuu qabna. Macaafa qulqulluu keessaa Lewwota boqonnaa 18 lakkoofsa 6 isin keessaa namni tokko illee fira dhiigaa isaa bira ga'uudhaaf ittiin dhiyaatinii jedha. Fira dhiigaa isaa bira ga'uudhaaf ittiin dhiyaatiin haadha manaa isaa godhachuudhaaf walqunnamtii foonii yookaan walqunnamtii saalaa raawwachuudhaaf fira isaatti hin dhiyaatinii jedha. Kana Waaqayyotu kaa'e waan ta'eef nuni fira dhiigaa wajjin walqunnamtiis gara gaa'ilaattis wanti nama geessu tokkollee jiraachuu akka hin qabne macaafni qulqulluu inni dubbata. Kun ija seeraas ija Waaqayyoo fuuldattis wanta cigaasisaadha. Al takka takka namoonni tun beekin fira dhiigaa isaanii gaafa isaanii fuudhanii yookaan itti heerumanii jiraatanii ni mul'ata. Yeroo tokko waan na mudate tokkotu warra nu dhaggeeffataniif qoode baay'ee natti tola. Kana reediyoodhaan hin dhaga'e. Mucayyoon abbaan haadharraa gargar ba'ee waggaa dheeraa biyya biraa taa'ee dubartiin sunis hin boqotte. Mucaan namni ishee guddisu waan hin jirree fi abbaanis haatis gatii irraa gargar ba'anii fi hojjettuu mana bunaa taateetu hojjetti. Hin keessummeessitii foon ishees gurgurtee jiraatti. Gaaf tokko garuu namichi tokko achitti deddeebi'ee ishee wajjinis hin bulaa, nyaata duukaa nyaataa, wajjin dhuguu, maaliif gaa'ela wajjin hin dhaabbannu jedheen. Jireenya mana bunaa jiraachuurraa maal ta'a wajjin dhaabbanne naan toleettee isheenis jireenyi mana bunaa sun ittiin tolle waan ta'eef gaa'ela wajjin dhaabbatan. Erga gaa'ela dhaabbatanii isheenis garaatti baattee mucaa garaatti ishee hafee ulfooftee yeroo da'umsa ishee gaafa ga'u mana keessaa qodaa sirreessiti. Ituu qodaa sirreessituuti saaxinii keessaa suura tokko argiti. Suura sana irratti haadha manaa koo baay'ee si jaalladhu sababii kanaaf kan gargar baanee garuu yeroo hundumaa baay'ee si jaalladhaa garaa koo keessa jirtaa jedhee dudduuba suura sana irratti barreessee gaafa suura sana galagashitee ilaaltu suura haadha isheetiiti. Suurri sun kan haadha isheetiiti. Gabaabumatti nama isheen duukaa jiraachaa jirtu sun yoo isheen hin beekne ta'ellee abbaa isheeti jechaadha. Abbaa isheeti. Yeroo sanatti ani baay'een shook ta'e. Maaliif abbaa koo wajjinan jiraachaa jira. Maal naa wayya maal na gorsitu dhiibbaa dhiigaa qaba. Namni kun dhibee garaagaraa qaba waan ta'eef yoon itti mee kufeena jalaa du'uu danda'a. Yoon dhiisee abbaa koo irraa ulfaa'ee mucaa godhachaa jira. Xumurri koo maal ta'uu danda'a? Adaraa keessanii gorsa naa kennaa. Ituu abbaan kun miidhamiin ituu anis rakkoo biraa keessatti hin saaxilamiin akkamittiin ani handil gochuu danda'a jedhu uummatatti dhiyeessitee seenaa kana dhaga'ee baay'ee keessi koo nagadde. Kanaaf namni fira dhiigaa isaatti dhiyaachuu akka hin qabne wanti nama barsiisu waan guddaadha jechuu barbaada. Galatoomi Abrish kun homaa waan shakkii hin qabnedha baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Maybe akka aadaa Oromootti abbaa torba wanti jedhamu jira. Gaa'ilaaf egaa kun naannoodhaa gara naannootti illee gargar ta'uu danda'a akkam beekutti gara naannoo keenyatti abbaa torba waan jedhamutu jira. Amma danda'amaa ta'ee firri dhiigaa kun hanga eessatti isa jedhu karaadhuma aadaa fi adeemsa bulchiinsa waldaa naannoo keenyarraa qulqulleeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Aadaan biyya biraa immoo egaa fira dhiyoo intala obboleessaa obboleettii firri yoo wal fuudhan alatti gaa'illi hin ta'u orma wajjin gochuu hin danda'amu jedhanii aadaa akkasii warri qaban illee jiru keessumaa warri Arabootaa wangeelli garuu fira dhiigaa wajjin gaa'illi akka dhaabbatu hin eeyyamu. Ispeeshaalii bara seerri Musee kenname asitti keessumaa immoo bara kakuu haadhatti jechuudha. Bara seerri hin kennamneen dur bara ilmaan namootaa biyya lafaa irratti hin babal'anne kaasee yeroo baay'ee namoonni gaaffii isaan gaafatan ijoolleen addaa eenyu fuudhanii akkamitti horanii jedhu. Bara sana wal fuudhuun ni danda'ama. Bara Abrahaamis sanuma ture. Haa ta'u malee bara Waaqayyo karaa Museetiin seera kenne. Sana booddee immoo bara kakuu haadhaatti cimee kan itti fufeedha. Aadaa keenyattis karaa seeratiinis kan dhorkame waan ta'eef kan baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Hiriyaa gaa'ilaa yeroo filannutti wal qorachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Erga kana jenne mee qabxii isa xumuraa akaasnu qabxii 8ffaa qabxii xumuraa kan nuti jennu hiriyaa gaa'ilaa fudhachuudhaaf maaltu nu gargaara isa jedhu
waan amma dubbanne kana qofatu baay'ee murteessaadha jennee otoo hin taane qabxii ijoo qabxii yeroo kamiyyuu irraanfatamuu hin qabne jenneeti kan nuti isinii kaasaa jirru. Qabxiileen biroos dabalamuu ni danda'u. Isinitti dabaluu dandeessu. Garuu qabxiileen hanga ammaatti isiniif kaafnu kun qabxii baay'ee ijoo baay'ee murteessoo waan ta'aniif boqonnaa fi nagaa keessoo qabaachuudhaan mirkaneeffachuu waan jedhu yeroo darbees kaasneerraa hiriyaa gaa'ilaa yeroo filannutti namni nuti wajjin gaa'ila dhaabbannu har'uma gaafa wajjin dubbannu nagaa nuuf hin kennu boqonnaa nuuf hin kennu yoo ta'e wal cinquu wal liphisuu taa'uu dhaabbachuu wal dhoowwine yoo ta'e maqaa jaalalaatiin baay'ee kan nama ajaa'ibu yeroo ammaa kana keessa maqaa jaalalaatiin taa'uu wal dhoowwuu dhaabachuu wal dhoowwuu bilbilaan nama biraa dubbisuu wal dhoowwuu sa'aatiidhaan eessa dhaqxee eessa galtaa eessa jirtaa eenyu wajjin dubbataa jirtaa maal wantoonni akka kanaa jaalala fakkaata garuu hinaaffaa hamaa barus gaa'ila keetti rakkoo guddaa uumaman. Namni nama jaallatu inuma dhiisa. Isheen waan balleessitu inni waan balleessu jedheetu amana taresti godha. Nama jaallatu namni shakkii gar malee hin shakku jechuudha. Waan hin eegamne hin barbaachisne yoo jiraate illee hin gaafata hin itti hima hin bira darbaaf malee jechuudha. So kana qofas miti. Si argu malee rafuu hin danda'u, si argu malee nyaachuu hin danda'u, si argu malee buluu hin danda'a. Hanga gaa'illi ga'utti guyyaadhaa gara guyyaatti kunneen kun baay'ee qoratamuu danda'uu qaba jechuudha. Waa'ee hiriyaa keetii gaafa yaaddu dhiphachuu jeeqamuu otoo hin taane nagaan sitti dhaga'amu gammachuu sitti dhaga'amu. Kun yoomi gaafa wajjin teessu gaafa wajjin baatu galtu miira sitti dhaga'amu miti. Miirriif nagaan tokko miti la. Dhiirri tokkoof shamarreen tokko gaafa walitti siqaniif gaafa waliin ta'anii miirri walitti harkisa jechuudha. Wal barbaadu wayii jira. Inni sun nagaa otoo hin taane fedhii wal barbaachaati. Fedhii fooniiti. Fedhii dhiigati. Yoon si arge malee nagaan qabu, yoon si arge malee boqonnaa hin qabu, ijji koo si arguu qaba. Fedhii barbaacha jechuudha. Garuu nagaa kan nuti jennu yoo isa argites, yoo isa hin argines, yoo ishee argites, yoo ishee hin argines. Yeroo kamiyyuu waa'ee nama kanaa gaafa yaaddu, waa'ee nama kanaa gaafa kadhattu, waa'ee boruu keetii, waa'ee jiruu keetii, waa'ee jireenya keetii, waa'ee sagantaa keetii gaafa karoorsitu nagaa guddaatu sitti dhaga'ama yoo ta'e, gammachuu guddaatu sitti dhaga'ama yoo ta'e. Inni kun immoo miira irraa kan madde otoo hin taane hafuura waaqayyoo irraa kan madde yoo ta'e isa kana baay'ee adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Otoo keessi kee nagaan qaban gaafa isa yaaddu, gaafa ishee yaaddu sammuun kee cinqama yoo ta'e, lubbuun kee hin dhiphatti yoo ta'e nagaa hin qabdu yoo ta'e shakkuu danda'u yookaan diinatu sin jidduu galee humna ammeenyatu walirraa adda sin baasuudhaaf yookaan immoo walitti dhufeenyi keessan kan obbolummaarra kan darbe gaa'ilaaf kan ta'u miti jechuudha. Walitti dhufeenyi obbolummaa kan biraa walitti dhufeenyi gaa'ilaa kan gara biraa. So inni waaqa biraa dhufeef inni waaqayyo namaaf kennu nagaa namaa kenna boqonnaa namaa kenna jechuudha. Kutaadhuma macaafa qulqulluu sila siniif kaase seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 66 fi 67 irratti Abrahaam isin fuudhe jedhe. Gara ciisicha isaatii isin galche hin jaallateeni akkasumas gadda haadha isaarraa hin jajjabaate. Hin jaallate jedhe. Hin jaallachuun keessi isaa itti boqate lubbuun isaa irratti galfate. Sanarraan kan ka'e gadda haadha isaarraa sababa haati isaa duraa boqatteef jeeqamee ture nagaan qabu ture boqonnaan qabu ture. Garuu dhufuun ishii boqonnaa kenneef gammachuu kenneef nagaa kenneef. So gaa'illi kan nagaa namaaf kennu gaa'illi yeroo tokko ergan ishii fuudhee manni koo jeeqame ergan ishii fuudhee ergan isatti heerume haadha koo abbaa koo wajji walitti bu'e kana ta'e sana ta'e ergan isa fuudhee ergan ishii fuudhee jireenyi kan koo ergan isatti heerume ishii fuudhee jireenyi koo tajaajilli koo burjaa'e kun sirrii miti jechuudha. Kun sirrii miti yookaan ofiidhuma keenya waan nurraa eegamu hojii manaa keenya qixaan baachuu dadhabuu yookaan immoo nama kan keenya kan taane wajjin hidhata uummanni jechuudha. Kanaaf nagaan guutuun nutti dhaga'amu, gammachuun guutuun nutti dhaga'amu. Kunis immoo kan keessa keenya guuteef lubbuu keenya boqachiisu malee har'uma dhaqeetii wajjin ciisii otoo hin fuudhin har'uma dhaqeetii wajjin eetti wajjin walqunnamtii saalaa raawwadhuu jedhee kan isa dhidhiibu kan ishii dhidhiibu otoo hin taane kan jireenya ishii tasgabbii jireenya isaa tasgabbiif gammachuu kennu akka ta'e mirkaneeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa sa'aatii dheeraa kana caalisinirraa fudhachuu hin barbaannu qabxiiwwan kana yaada keessan keessa galfadhaa torbee dhuftu immoo hiriyaa gaa'ilaa filachuu keessatti wantoonni nama dogoggorsiisan yookaan yeroo hiriyaa gaa'ilaa filannutti wantoonni itti of eeggannoo gochuu qabnu maal fa'i waan jedhu bal'inaan isiniif kaafna torbee har'aaf sagantaa keenya kanuma irratti yoo dhaabne baay'ee gaariidha. Tarii Abrish jecha nama dubbadhe irratti wanti dabaluu qabdu yoo jiraate daqiiqaa tokko keessatti wanti dabaltu yoo jiraate nu dabaltee sagantaa keenya har'aan kanuma irratti yoo dhaabne natti tolaa. Obdii Miidiyaa YouTube irratti subscribe gochuu
Telegram irratti join gochuu as fuula FB tti like gochuu akkasumas Elgibor Media YouTube irratti subscribe gochuu FB irratti like gochuu YouTube maano Telegram irratti join gochuu hin dagatinaa baay'ee sin jaallanna Abrish wanti jettu yoo jiraate jedhiiti achumaan sagantaa keenya irraa kanumaan goolamna. Mute irra jirta Abrish. Mute irraa kaasi. Okay. Sorry, ifamana godha. Qabxii saqumaa ati irratti ibsite irratti waa wanti qodu badheeni xumurraa baay'ee turtii gaarii bareedaa qabaachaa turre. Boqonnaa gara har'aa ta'ee fi nagaa qabaachuu inni kun baay'ee meeshaa nuun ittiin ofiif mirkaneeffannudha. By the way, hafuura Waaqayyoo nu keessa jira waan ta'eef hafuura Waaqayyoo nu keessa jiru sana dhaggeeffachuu jechaadha gabaabumatti. Hafuura Waaqayyoo nu keessa jiru nama nu jaallanne sanaa wajjin gammachuutu nutti dhaga'ama. Aara galfiitu nutti dhaga'ama nama sana wajjin. Nagaatu nutti dhaga'ama nama sana wajjin. Yoo akkas ta'e hafuurri si keessa jiruuf hafuurri nama sana keessa jiru wal simateera, walii galeera, tokkummaa uummateera jechuudha. Kanaaf inni guddaan nuun meeshaan inni guddaan nuun hafuura Waaqayyootiin ittiin adda baafannu yoo jiraate boqonnaa garaarraa ta'ee fi nagaa yoo nuu kenna ta'e fakkeenyaaf ishees ta'uu danda'a, isas ta'uu danda'a. Nama sana wajjin gaafa haasoftu maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu sitti dhaga'ama? Nagaa sitti dhaga'ama? Yeroo nama sanarraa adda baatu bilbiliif si godha. Yoo bilbiluu fi baatte keessi kee maaliifan bilbiluu fi dide jedhamu natti dhufe namni kun immoo yookaan natti dhufte immoo tu bilbiluu baatte jechaa ishee wajjin deemta. Miira akkasiitiin deemta taanaan keessi kee nagaan itti dhaga'amaa jiru, boqonnaan itti dhaga'amaa jiru. Keessi kee yeroo hundumaa ishee yaada yookaan immoo isheen immoo isa yaaddi yoo ta'e bilbiluu fi isa wajjin haasa'uu, isa wajjin mari'achuu keessi ishee hin dheebotaa hin yaada taanaan hafuurri Waaqayyoo ishee keessa jiruuf isa keessa jiru walii galaa jira, wal simachaa jira, jaalala dhugaa isaan gidduutti uumaa jira kan jedhullee kan nuti ittiin mirkaneeffannudha waan ta'eef boqonnaa garaarraa ta'ee fi nagaa qabaachuu keenya mirkaneeffachuun isa baay'ee murteessaa akka ta'e gamanumaa dhaamsa kennuun barbaada. Inni torba hiriyaa gaa'elaa filachuu keessatti wantoota nama dogoggorsan inni baay'ee murteessaadha. Maaltu nama dogoggorsaa? Dargaggoonni maaliif dogoggoru? Isa jedhu qabxii torbee ilaallaa turtii qabaachaa turreef paaster warra hordoftoota nu hordofaa jiran hundumaas guddaa galateeffachuu barbaada. Hordoftoota keenyaa hedduu galatoomaa torbeerraa sa'aatii 11 irratti otoo hin hafinnu eegaa baay'ee sin jaallannaa yeroo gaarii qabaadhaa.